Maaliif namoonni bara sana keessa du'aa ka'uun hin jiru jedhanii dubbatu isinitti fakkaata? Kiristaanonni kiristaana jedhanii kan isaan waamaman du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus booda. Isa dura inni kaan duuka buutuu bartoota jedhamu turan. Anxookiyaatti waldaa Anxookiyaatti Phaawulosi Barnabaas utuu isaan achi jiranii amantoonni yeroo jalqabaaf kiristaanota jedhamanii waamaman jira. After resurrection of Christ. Erga Kiristoos du'aa ka'ee boodatti kiristaana jechuudha iyyuu dhufe. Isa duroo amantoota duuka buutoota hordoftoota jedhamu turan. Ergasiiti kiristaana jechi jedhe dhufe. Kiristaana jecha jedhe rukutuudhaaf dursa du'aa ka'uun hin jiru jechuu qabu. Amantiin du'aa ka'uun jira jedhee barsiisu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf siifan du'aa kaatan jennee maammadi. Sokrates hin jenne, Aristotle hin jenne, Budizimiin hin jenne, Shintoizimiin hin jenne, Hinduizimiin hin jenne, Budistiin hin jenne, waaqeffataan hin jenne, Musliimni hin jenne. Lubbuu koon sii kennaa, anoolota koof lubbuu koon nan kennaa, isaanis hin jiraatu hin jenne. Adda kan godhu kiristaanumaa sitti mon anoolotaaf lubbuu koon nan kennaa, isaan immoo hin jiraatu jedhe Yesuus. Kana booda jireenya qabaan hin dandeenye tokko jiraatta. Jireenya deebi'ee rakkinaan hin qabamne tokko jiraatta. Amma banamee cufa mataanaan nama gaddisiisa. Kaatee immoo deebitee teessa taanaanis hin ta'u. Fiigicha jalqabdee karaatti kufta taanaan hin ta'u. Kiyyoon si qabu jiraannaan hin ta'u. Cirtee ba'uu qabda. Balbalan sii banaan namni kam deebi'een cufu siin jedha Waaqayyo. Ameen jettee taanaan sii chaappeera. Akka deebi'ee cufamuu hin dandeenyetti nama tokkoof balbala banamu jira. Akka deebitee qabamuu hin dandeenyetti namni tokko ganama kana hin kaata. Ela harki digimtii, harki abaarsaa, harki cubbuu akkasi qabuu hin dandeenyetti sin kaasa siin jedha Waaqayyo. Namoonni baay'een akkana jedhu utuun ilaaluun of harkaa dhabeedhu. Utuman fiiguun gadi taa'eedhu. Kana booda garuu akkas miti. Seenaan jijjiirameera. Hin kaataa deebitee hin qabamtu. Wanti si qabuu danda'u tokko hin ciruun jireema. Daawiti faarfannaa isaa keessatti gaafa faarfatu akkuma kurupheen kiyyoo adamsituu jalaa baatu. Nuyis jalaa baaneedha. Ameen. Kiyyichoo hin ciccite jedhame hin cicciteedha. Nutoo mee warri harkaa baatan harkaa baanee galateeffadhaa warri harkaa baatan. Dhugumadha. Kiyyichi hin ciccite nutis jalaa baane. Kiyyoo sana yookiin indaganaa dhaqanii bitatu yookiis immoo naareeffatu. Yoo suphan immoo ofaadha nu qabuu hin danda'u. Yoo indaganaa bitatan itti beenna deebinee hin qabamnu. Maal taaneerra? Baaneerra. Mee jedhame akkan hin qabamnetti ba'eeraayidha. Yoomiyyuu hin qabamu jedhame. Ilaa utuman dubbadhu namoonni baay'een koochoo baastanii sokkitu. Rakkina keessan gararraatti balali'uu jalqabdu. Waaqayyo gooftaan dafee diina kee miila kee jala kaa'a. Warruma si jibbuun dhufee harka sitti kenna. Jibbitoonni kee dhufanii harka sitti kennu. Hadheessitooti kee dhufanii sitti kennu. Amma isaan dhufanii gugguufanii gaara galataa irratti si ilaalanti Waaqayyo waa'ee keef hin callisu. Ganama kana immoo waa'ee du'aa ka'uun dubbadha. Waa'ee du'aa ka'uu sila tinsaa'e. Du'aa ka'uu resurrection of Christ. Du'aa ka'uu Kiristoos. Waa'ee ma du'aa ka'uun dubbadha. Ameen. Nama si biraa harkaan qabimee du'aa ka'uun jiraa jedhin. Du'an sodaatiin jedhin. Duute iyyuu kaataa jedhin. Amma mee namoonni baay'een akka nun du'a sodaan nutti nu fudhatu. Du'aa ka'uun akka jiru sababa nuuf nun du'an sodaan. Amma du'an sodaadhan. Maaliif? Du'aa ka'uun akka jiru beeka kaa. Akkan ka'uun beeka maaltu na sodaachisa. Borga nama akkan ka'u sababan beekuufanii boqochuun barbaadan rafa. Akka nama halkan tokko rafee ka'u tanaaf du'i. Bu'aan kiristaanummaa inni guddaan du'aa ka'uun jiraachuu isaati. Abdiin du'aa ka'u. Abdiin deebinee jiraachuu nuuf jira. Yeroo muraasaaf hin rafnaa isa booda hin kaana. Akkuma nama halkan sa'aatii 8 sa'aatii 9 rafuu wayiiti nuuf. Maaliif? Kiristoos dhufaa jira. Abbaan keenya inni nu fudhatu dhufaa jira. Nama si biraa harka isaa qabuuti du'an sodaatiin Yesuus sii dhufaa jira jedhin. Yoo duute iyyuu kaataa jedhin. Du'aa kaatati jedhin mee? Gaafa du'aa kaan dhugaa du'ii lammaffaan jiru. Lammaffaan argamu. Deebi'ee man dhufu. Warri du'aa ka'uu isa jalqabaa kana keessaa qooda argatan hagammadan. Maaliif? Du'a lammataatiin hin miidhamanidha. Du'a lammataatiin hin miidhaman. Kiristaanummaan maalidha beektaati? Du'a lammataatu hin jiru. Namni kiristaana ta'e tokko lama dhalataa tokko du'a. Namni kiristaana hin taane immoo tokko dhalataa lama du'a. Ilaa iccitiinsaa kanadha. Kiristaanni lama dhalata si'a lama dhalata. Meeqammoo du'a tokko du'a. Amma gaa inni foon hin dhaladhe inni kun hin du'a foonni kun hin du'a inni hafuuraan dhaladhe garuu yoomiyyuu hin du'u. Namni kiristaana hin taane lama du'a. Fooniinis hin du'a hafuuraanis dhaqee du'ee abidda bara baraa keessatti gubachaafa.
Angaruu abidda bara baraa sana jalaa Kiristoosiin ba'eera. Galateeffadhu warri baatan. Haafadhu harka kee dhiibbaa doozeediya fiigichaara nama jalqabutu as keessa jira. Jedhame ani gadi jedhu edha. Fiigichuma koon itti fufaayidha. Eebbi kee immoo fuuldura dhaabbatee si eega. Waan guddaan fuuldura kee dhaabbatee si eega. Jedhame amman gad jedhee lafaa fuudhuttedha. Maaliif yeroon koo gubataayidha? Kan caaluun na dura jiraayidha. Ammani utuun maraatooniin fiigatee bishaan fudhadheen harkaa lafa dhee fuudhutti yeroo koo gubennaani seekendiidhaan eegamti gaa. Moo'ichi maraatoonii tarkaanfii tokkicha abbaa dursee masmara ceedhamin hire tokko dhufee dursee kana isaa galcheennaa namoo'eeraa jechuudha. Amman gajeedutti dhufee maaliin qooma isaa galche? Phaawulos akka jedhe an namoota dorgommiitti waame ofii immoo keessaa ba'uun barbaadu jedhe keessattan of eegaa jedhe fiigicha koonniisu jedhe kaachuu koonniisu jedhe nan kaadhaa jedhe. Argitu namoonni fiigicha fiigan oduu mandaraatti gurra kennuu qaban. Ishee kana dursee na barsiisee Waaqayyo. Riitaa sheera doo kaafadhu harka kee waan tokkoon jedha. Kana booda qabaan akkas hin dandeenyetti si kaaseera dha Waaqa. Jedhati moo kayeera. Dabali. Dubbadhu. Hallelujah. Kanaafi arra waa'ee du'aa ka'uu tokko dubbannaa. Ol jennee kaanee dhaabbannee dhaggeeffannuu wangeela. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoobsa 12 kaasee aga 20tti dubbifanna. Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'e Kiristoos immoo du'aan kaafamne. Kiristoos du'aan kaafamne erga ta'e lallabuun keenya dhimma hin baasu. Amanachuun keenyas dhimma hin kutu. Nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenya. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e Waaqayyo Kiristoosin immoo du'aa hin kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e Kiristoos immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e amantiin keessan immoo waa hin baasu. Cubbuun keessan ammumayyuu isin irra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti. Jireenya amma biyya lafaa kana irra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosin arganna erga ta'e namoota hundumaa caalaatti nuuf boo'utu ta'a. Amma garuu deebii dhufe gaa. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafameera. Warra obbaafatan keessaas isatu jalqaba ka'ee. Du'aa ka'eera Yesuus du'aa ka'eera. Du'aa ka'eera Yesuus. Du'aa ka'eera Yesuus du'aa ka'eera. Du'aa ka'eera. Awwaalicha diigee dhagaa galagalchee mo'eera Yesuus. Galateeffadhaan horagaa. Waa'ee du'aa ka'uu dubbata Phaawulos. Du'aa ka'uun Kiristoos bu'aalee guddaa akka qabu dubbata. Namoonni tokko bara Phaawulos faa du'aa ka'uu Kiristoos lallabaa turan keessaa Kiristoos du'aan kaane soba jedhaniitii labsaa turan. Keessumaa saadiqoonni du'aa ka'uun hin jiru jedhanii mamanu. Ibrootuma ta'anii seerumayyuu isuma Museen barreesse qabaatanii paartiin utuu Kiristoos Yesuus hin dhalatiin durayyuu du'aa ka'uun hin jiru jedhanii kan amanan jiru. Saadiqoota jedhamu. Isaan kuni du'aa ka'uun hin jiru jedhanii lallabu. Yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos fooniin gara biyya lafaa dhufee deddeebi'ee barsiisaa turetti gaaffii tokko dhaqanii gaafatan. Maal jedhan dhaqanii? Ammaa jedhan namicha tokkotu niitii 7 fuudhee jedhan. Ishee tokko irraas utuu dhalan godhatiin isheenis duute. Ishee lammaffaanis utuu dhalan godhatiniif duute. Ishee sadaffaanis utuu dhalan godhatiin duute. Hundi ishee 7 isaanii utuu dhala isaaf hin godhatiin du'anii. Adhamanaa ta'anii immoo wajjin jiraataniiru. Gaafa du'aa ka'u eenyuun adhamanaa godhataa? Ishee tokkoffaa immoo ishee 7ffaadha jedhanii gaafatan. Naan inni immoo akkas jedhe dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo wanta hin beekneef irraa kaattaniittu jedhe.
Caaffata qulqullaa sababan beekneef irraa kaa'attanii ture. Maaliif ennaan du'aa ka'uutti ilmaan namootaa akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqarraa ta'u malee achitti fuudhuun heerumuunis hin jiru jedhee deebiseef. Caaffata qulqullaa wallaaluu isaaniitiin dogoggoraa turan bara dheeraa du'aa ka'uun hin jiru jedhanii. Saaduqoon amma immoo erga gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'aa ka'e booda namoonni Phaawulos fa'aa booddee gooranii du'aa ka'uun hin jiru jedhanii barsiisan. Ammas qaama kan biraa tokkotu dhalate. Qaamni kuni namoota hundumaa dhaqanii wallaalchisuutti kaan maal jedhanii du'aa ka'uun hin jiru. Jireenya asuma akkuma warra joobaa ammaa jechuudha. Du'aa ka'uun hin jiru. Du'aa ka'uun hin jiru akkasumatti hin hafumaatii. Sin dogoggorsu ennaan Phaawulos isaaniif deebii laachuudhaaf du'aa ka'uun namootaa akka jiru dubbate. Du'aa ka'uun namootaa jira. Abdiin jira. Nuuf abdiin jira. Yoo duuneeyyuu hin boqonne deebinee kaane jireenya bara baraa hin jiraanna. Du'aa ka'uun namootaa jira. Warri du'aa ka'uun hin jiru jedhanii isin dogoggorsan callisanii ma dubbachaa jiru. Kanaafiyyuu du'aa ka'uun jira jedhee erga abdii laate booda maal jedhe dhufee lakkoofsa 20 irratti amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafameera jedhame na dukka. Kiristoos jedha warra du'an keessaa kaafameera jedha. Irra deebine dubbanna. Kiristoos jedha warra du'an keessaa kaafameera jedha. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan wantoota gurguddaa torba miidhamneerraa jedhe Phaawulos. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan wantoota gurguddaa torba miidhamneedha. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan Kiristoosis du'aan kaane jechuudha jedhee lakkoofsa 13 irratti dubbata. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan Kiristoosis du'aan kaafamne bakka. Isum altanasam ማለት ነው jedhe. Kiristoos du'aan kaane taanaan immoo jedhe qabxii lammaffaa lallabuun keenya dhimma hin baasu jedhe. Lallabuun keenya dhimma hin baasu jedhe. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan tokko Kiristoosis du'aan kaane jechuudha miidhaan ni qabu. Lammaffaa irratti lallabuun keenya dhimma hin baasu jedhe. Callisnee balallabna jechuudha. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan maal amma kiristaanummaan bu'aansa natti hima. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan abdiin qabu jechuudha kiristaanummaan. Abdiin qabu jechuudha. Tokko kanaan maal jedhe du'aa ka'uun hin jiru taanaan Kiristoos du'aan kaane jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti lallabuun keenya dhimma hin baasu. Waama tokko bu'aan qabu jechuudha. Zimbiloo fiikshinii wayii dubbisuu wayii ta'a. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan wangeelli kuni asoosama yookis mammaaksa wayii ta'uu isaati. Du'aa ka'uun jira taanaan garuu wangeelli kun jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Kanaaf Phaawulos maal jedhe egaa du'aa ka'uun hin jiru warri jettan tokko du'aa ka'uun namootaa hin jiru taanaan Kiristoosis du'aan kaanedha. Lammaffaa irratti lallabuun keenya dhimma hin baasu jedhe. Ammas koomaa kaa'ee maal jedhe amantiin keenyas immoo dhimma hin kutu jechuudha. Amanuun keenyas dhimma hin kutu jechuudha. Ilaala miidhaan du'aa ka'uun hin jiru jedhanii lallabuun qabu tokko Kiristoosis du'aan kaane jechuudha. Lama yaadi jaraa jechuudha. Lallabii Phaawulos fa'aa humna hin qabu jechuu isaaniiti. Sadii amantiin namoonni amanaa jiran bu'aan qabu waan kutu waan baasu. Amantiin du'aa kaasa mitire jechuu isaaniiti. Qabxii gurguddaa jaakaay isa arfaffaa maal jedhe nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenyaa jedhe. Lakkoofsa 15 irratti. Tokkoffaa irratti maal jedhe Kiristoos du'aan kaane jechuudha jedhe. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan. Lammaffaa irratti lallabuun keenya dhimma hin baasu jedhe. Sadaffaa irratti amanachuun keessanis dhimma hin kutu jechuudha jedhe. Arfaffaa irratti lakkoofsa 15 irratti nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenyaa jedhe. Sobduu taanee argamuu keenyaa jedhe. Shanaffaa irratti Kiristoos lakkoofsa 17 du'aa hin kaafamne erga ta'e amantiin keessan immoo waa'ee hin baasu. Cubbuun keessan ammayyuu isin irra jira jechuudha. Du'aa kaafamuun hin jiru taanaan ammayyuu cubbuun nurra jira jechuudha. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan cubbamoota nuti ammayyuu. Du'aa ka'uun bu'aa gurguddaan ni qabu ibsuuf jecha Phaawulos warri du'aa ka'uun hin jiru jettanii namoonni ilmaan namootaa du'aan kaane jettanii lallabdanii tokko Kiristoosis du'aan kaane jechuu keessanii jedhe. Lama lallabiin nuun lallabnu gatii hin qabu jechuu keessanii jedhe. Sadii amantiin keenya gatii hin qabu jechuu keessanii jedhe. Afur nuumti mataa keenya yoo jedhe Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan Kiristoosin du'aa kaaseera Waaqayyo jennee dubbachuu keenyaan sobdoota keenyaadha. Sobdoota ta'uu keenyaadha. Shan cubbuun keenya ammayyuu nurra jira jechuu isaati jedhe. Cubbuun keenya nurra jira jechuu isaadha. Isa jaaffaa immoo maal jedhe warri Kiristoositti amananii obbaafatan du'an
isaan immoo aduma ishee bilaasha galanii hin dhumeef isaaniif immoo bakka isaan immoo abdii man qaban jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun hin jiru jettanii lallabuu keessaniin abdii kutannaa guddaa fiduu keessan maqaa ta'eef jedhe lakkoofsa 20 irratti dhufee maal jedhe Yesuus du'aa kaafameera jedhe. Kottaa mee jedhaa akkasiniihu Yesuus du'aa kaafameera dha. Yesuus warra du'an keessaa ka'eera jedha. Mee kanatti kan amantan Yesuus du'aa ka'eera jettanii kan amantan iyyaati keessaa du'i mo'ameera jedha. Du'i mo'ameera jedha. Du'i mo'ameera jedha. Maaliif namoonni qabxiilee gurguddaa kana kaase isinitti fakkaata Phaawulos? Namootatu dubbii Phaawulos faa lallabutti bishaan naqanii Phaawulos faa sobduu godhanii Yesuus du'aan kaane jedhanii warri du'anii gatii hin qaban jedhanii namoota abdii kutachiisuuf turan. Phaawulos isa kana ibsuudhaaf jedheeti tokko haasaan keessan kun miidhaan ni geessisu tokko Kiristoos du'aan kaane jechuudha. Lakkoofsa 13 irra. Lama lakkoofsa 14 irratti lallabuun keenya dhimma hin baasu jechuudha. Ofumaa lallabaa irra jechuudha. Sadi amanachuun keessanis dhimma hin kutu jechuudha. Amantiinis lallabis gatiin qabu jechuudha. Lakkoofsa 15 irratti arfaffaa nuyis Kiristoosiin Waaqayyo du'aa kaaseera jennee lallabuu keenyaan sobduu taa'uu keenyaa. Shanaffaa cubbuun keessan ammayyuu isin irra jira jechuu keessanii. Cubbuun ammayyuu nurra jira jechuudha. Lakkoofsa 17 irratti. Lakkoofsa 18 irratti osa jahaffaa yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniitiin abdiin qaban tasfaa yellaachoo maalet nu jedhe. Abdiin qaban warri du'anii jechuu isaaniiti. Warri du'an abdii qabu jennee lallabaa irra nuuni. Abrahaam fa, Yisihaaq fa, Yaaqoob fa in ka'u jennee lallabaa jirra. Isaanis abdiin qabu jechuu keessan akkas jechuuni. Kanaafuu yoo dhega lakkoofsa 20 irratti deebilaateef maal jedhe Kiristoos du'aa kaafameera jedhame isin huna dukkaa Yesuus du'aa kaafameeradha. Innoo du'ee nafneedha. Jireenya keessan keessatti namni baddeef ta'uu isin jedhe amani inuma kaataa maqaa Yesuusiin. Ganama kaname nama abdii kutannaa keessaa butee baasuu jira Waaqayyo. Kaafadhu harka kee maaltu si jalaa du'ee jira laata? Ani hin beeku ganama kana lubbuutu si deebi'a. Waaqayyo wanta si jalaa du'eetu lubbuu si deebisa. Iyyaati harka keessan lachuu raasaati du'aa ka'uun jira jedhaa dubbadhame. Du'aa ka'uun jira jedhaa dubbadhaa. Nuti kiristaanonni jedha yoo duuneyyuu kaanee jiraannedha. In amantaa kanatti wanta si jalaa du'e siifan kaasadha Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin wanta mana kee keessaa du'eetti lubbuu deebiseera. Ganama kana du'aan si kaasadeera Waaqayyo. Mee quba kee raasee kedhi du'aan jireenya kooti lubbuu godhataa hidhiin. Harka kee bal'ifadhu uffee Yesuus jedhime. Abdii naaf kenniteettedha. Abdii jireenyaa naaf kenniteettedha. Galateeffadhaa isa abdii jireenyaa nuuf kenna. Ila maaliif namoonni bara sana keessa du'aa ka'uun hin jiru jedhanii dubbatu isinitti fakkaata? Kiristaanonni kiristaana jedhanii kan isaan waamaman du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus booda. Isa dura inni kaan duuka buutuu bartoota jedhamu turan. Anxookiyaatti hojii ergamootaa keessatti dhagaa dubbisaa. Anxookiyaatti waldaa Anxookiyaatti Phaawulosi Barnabaas utuu isaan achi jiranii amantoonni yeroo jalqabaaf kiristaanota jedhamanii waamaman jedha. After resurrection of Christ. Erga Kiristoos du'aa ka'ee boodatti kiristaana jechuudha iyyuu dhufe. Isa duroo amantoota, duuka buutoota, hordoftoota jedhamu turan. Ergasiiti kiristaana jechi jedhe dhufe. Kiristaana jecha jedhe rukutuudhaaf dursa du'aa ka'uun hin jiru jechuu qabu. Amantiin du'aa ka'uun jira jedhee barsiisu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf siifan du'aa kaatan jenne Muhammad. Sokrates hin jenne. Aristotle hin jenne. Buddhismiin hin jenne. Shintoizimiin hin jenne. Hinduizimiin hin jenne. Buddhistiin hin jenne. Waaqeffataan hin jenne. Musliimni hin jenne. Lubbuu koon sii kennaa, ani hoolota koof lubbuu koon nan kennaa, isaanis hin jiraatu hin jenne. Adda kan godhu kiristaanumaa sitti himan, ani hoolotaaf lubbuu koon nan kennaa, isaan immoo hin jiraatu jedhe Yesuus. Lammaffaa tokkoffaa irratti maqaa kiristaana jedhu rukutuu barbaadu warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan. Lammaffaa irratti humni du'aa ka'uu qabamuu akka hin dandeenye beeku. Maaliin hin qabamu humni du'aa ka'uu? Fakkeenyaaf Kiristoos Yesuus erga du'aa ka'ee booda bartoonnedha sodaatanii balbala cufatanii Yihuudoota sodaatanii manatti galanii taa'anii kadhatu turanidha. Sodaatanii gooftaan Yesuus balbala sin qosoqqosne mana sin cabsine gidduuma isaaniitti argamedha dhaqee.
Maaliif cufaan hin danda'u humna du'aa ka'u gidduma isaaniitti argame nagaan siniif haa ta'u jedhe. Waan tokkoon jechuu barbaada. Cufamee utuu jiru namni eebba gidduutti argamtu jirta. Kaasii harka keessi eebbiseen darba. Utuma cufamee jiru eebba kee olakkaan si dhaabada Waaqayyo. Utuma cufamee jiru eebbisii banameera. Jedhame cufamee utuu jiru edha. Balbalichi banameera edha. Balballi eebbaa banameera edha. Ila humna du'aa ka'u cufaan hin danda'u. Isa kana beeku. Humna du'aa ka'u cufaan hin danda'u. Lama humna du'aa ka'u harkisi lafaa hin danda'u. Amma sooftii kanan ol darbadha ilaala. Wantati ol darbattu na ilaala hundinuu wantati gara samiitti ol darbattu in kufa dhufe. Sooftii haa ta'u wanta sooftii gadi haphatu feestaalii isa ta'u ol keennaan deebi'ee ma dhufe lafa bu'a. Amma moo lafa gaatu iyyuu malee. Maaliif harkisi lafaa jira. Guulli harkisa lafaa gravity of the earth. Guulli harkisa lafaa wanta ol kee hundumaa kottee sadaxanarraa kaateetti gagam deebiin irra taa'itti. Waan ol ka'u hundumaa qabdee gad deebisti. Humna du'aa ka'uu garuu hin dandeessu. Amma gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booda gara Galiilaatti warra Galiilaa fuudhee gara Galiilaatti isaan baaseedha. Utuma isaan ilaalanii isok duumessa keessa utuma isaan amma deebi'ee lafadhaa amma kufa amma gadi deebi'a utaalchoo taphachaadha malee deebi'ee dhufuun isaan fudhanii utuma isaan samii keessa eeganii duumessaan simatame. Isok waan tokkoon jechuu barbaada. Utuu isaan kufaatii kee eeganii miila name isokkita. Mara da. Utuu isaan badiisa kee eeganii Waaqayyo achi ol si kaasa. Iyya kee dhime utuu isaan badiisa koo eeganii edhime ani fagaadheen deemaa hidhiin. Maal jedhu turanedha. Maal jedhu turanedha. Amma lafadhaa amma gadi deebi'aa jedhanii warri Galiilaa. Isa booda ergamoonni tokko waaqarraa dhufaniiti yaa wallaalota warra Galiilaa jedhe. Maal ilaalaa jirtu kara samii keessaa jedhan. Akkasiin Yesuus Kiristoos isa gara Waaqayyootti ol fudhatame ilaalaa jirtan beekna. Beenaan gowwoominaati jedhe. Akkuma dhaqeetti deebi'uun isaa nafu inni amma nufu sokkeera bakka mirga abbaa taa'eera. Sokkeera deebi'ee kufattaniin eegina ol kaafameera jedhe. Sokka dhagaa hojii keessan hojjedhaa jedhe. Ol kaafadhaa waan tokkoon jedha. Kana booda utuma diinonni ilaalanii fagaattee deemta. Utuma diinonni ilaalanii cabsitee sokkita. Cabseen darba. Maalitti jedhan? Maal dhaabattanii samii keessa laaltu jedhan? Maal baran isaan fiiziksii beeku? Fiiziksii keessatti baranneera miti ree? Giraavitiin waan hundumaa ofitti harkisa maqaa ta'ee fi amma dhufee lafa dhaa jedhan. Yoom ol fagaatee kufuun isaa nafu jedhan. Yoom ol fagaatee dhufee nu gidduutti caccaba harka jala qabnaa jedhan. Isa booda ergamoonni dhufaniitu yaa wallaalota nanaa maal dhaabattanii ilaaltu inni sokkeeran deebi'u jedhan. Lafti qabuu hin danda'u jedhan. Harkisi lafaa qabuu hin danda'u jedhan. Cufaan qabuu hin danda'u jedhan. Kuteema baannee jedhan. Riibara daayaas. Dhugaa waaqa dibee na kaasetti. Cufaan sin danda'u kuteema baata. Rakkinni sin danda'u kuteema baata. Jedhi dubbadhume kuteeman baa jedhime. Tokko lama saduma galateeffadhu Waaqayyo fageesse si adeemsisa. Isa sadaffaa humna du'aa ka'u awwaalchi hin danda'u. Kanaafidha namni amma gaafa du'aa ka'an namoonni baay'een jedha mila namoonni lama walii wajjin qotiisan qotuedha. Walii wajjin qotiisa qotu inni tokko biraa fudhatamaa inni tokko chumatti hafaadha. Inni biraa fudhatame sun maal jedhugaa Waaqayyootu jalloota lafarraa balleesse jedhu hin galuuf utuma dhaabannu isaan bira. Kiristoos Yesuus ergamoota kumaatama wajjin duumessa uffatee dhufeeti kottatti kan kootedhe. Balalii tolaati. Balalii tola. Amma xiyyaara tola si yaabsisan. Paaspoortii fi viizaa malee si yaabsisan. Inni kun garuu balalii tola. Kiristoos Yesuus lama nukeetiin utuma laalanii xiyyaara gararraatti. Riba abdiin kiristaanotaa jiraataadha. Jedhame abdiin koo jiraataadha. Balalii tolaati. Balalii tolaati. Lafti har'a keetti ofitti gadi nu harkistu kuni gaafa isheen itti nu dadhabdu jira. Maan humna du'aa ka'uun gaafa guutamu. Sini gala arrama yoo utaalle ilaanuu qaba. Hin fiinna yoo jenne gufuu baay'eedha. Kan nama rabsu baay'eedha. Gaafa humna du'aa ka'uu uffannu garuu dhugaa Waaqayyoon sinitti hima. Akkuma Eliyaas abboota fardeenii caalee sokke. Hin argine isin ji'a sadi hoggaa sadiif ji'a jaaf bokkaa biyyarraa caamsee yeroo ture Eliyaas. Deebi'ee immoo akka bokkaan roobuuf Ahab mootichatti nan mul'adha gaafa jedhe akkas jedhe. Naa'oo isaa ergeeti dhaqi ilaalimee duumessi dhufeeraa jedhe jilbeenfatee kadhata ofiisaatti ol hin jedhu. Maaliif
amma waaqayyo deebii kennuufitti ol jedhee ilaaluun barbaadu ofiisaatiif. Mee achi bahi ilaaledhe. Hin kadhata. Akkam duumessi dhufeeraa hin dhumne. Si'a 4 erge, si'a 5 erge, si'a 6 erge, si'a 7 irratti dhufeeti. Ergamaansaa ilaa kun waan amma barruu harkaa geessu duumessa xiqqoo tokko samii kana keessa jira innaan bayyeesuus simet. Maan yandeessee roobuu fedhaa. Duumessa xiqqoo tokko. Duumessa xiqqoo tokko argeeti yandeessee roobuuf jedha maqaa ta'e fedhe mootichatti dhaqi dubbadhu. Konkolaataa kee kaafadhu fiigi bahi. Yandoon roobuuf jedha. Bokkaa cimaan roobuuf jedha. Fiigi bahi jedheeti itti erge. Ahaab farda isaa kaafatee konkolaataa isaa kaafatee hin sokke. Eliyaas immoo takka taa'ee galateeffatee duumessa waan fiddeef yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u rooba waan fiddeef waan na dhageesseef jedhee galata isaa xumuree erga Ahaab kiloomeetirii 100 meeqa deeme. Erga Ahaab lafa guddaa konkolaataadhaan imisayyuu ilaala. Ispiidii guddaa isa qabuun erga Ahaab sokkee booda ol jedheeti kadhannaa isaa fixee seekendiitti dhaqee bira darbe. Namni tokko nan jedha seekendiitti diina kee bira darbita. In amantaa warri si dura ga'an si duran ka'ani maqaa Yesuusiin geessee argamta. Jedhame warri na dura ka'aniidha. Na duran ga'aniidha. Dursuun kee nafu siin jedha Waaqayyo. Hin dursita siin jedha Gooftaan. Si'a tokko mee intala Faaxee jedhamtu tokko jira. Musliima taate kiristaana, musliima turtee kiristiyaana taate Waaqayyo ija ishee banee fi raajii taate. Raajii taateeti tajaajiluu jalqabde. Garuu abbaa faadhi ishee musliima keessaa gara kiristiyaanaa waan dhufteef in ari'an mana. Firoonni hin jibban, maatiin hin jibban. Namoota dhaqxee tajaajiltu immoo iccitii isheetti hin himattu. Amma nama argiteetti waa'ee namaa barteetti maqaa ta'eef kontiinerii mootummaan ijaaru. Namoonni dhaqanii koosii eeriyaa sanatti gaggatuutti kaanaan hundumtu gatee ba'e. Faaxeen manicha keessaa tokko kutteetti galtee achi keessa jiraatti. Achi keessa teessi. Waldaa guddaa in tajaajiltiin kennuufis tsalotiin kennuuf. Guyyaa tokko waldaan sun baay'ee waldaa guddaa sababa tureef faranjoonni biyya alaarraa afeeramanii tajaajiluuf dhufan. Faranjoonni immoo kaameraa malee hin deemtu, kaameraa baadhattee deemti. Isa booda faranjii sadii dhufee waldaa sana dhaqanii Faaxeen saba gidduu gaafa teessu nama koosii keessa bultuun fakkaattu. Gaafa tajaajiltu nama koosii keessa jiraatuun fakkaattu. Garuu manni isheen keessa jirtu baay'ee kan ijaaf namatti hin tolledha. Guyyaa tokko mana nama tokko dhaqii ittiin jedhe Waaqayyo. Baala silxaaniidha. Waldaa kiristaanaa baay'ee gargaara. Waldaa kiristaanaa baay'ee gargaara namichi kun. Mana isaa dhaqiiti. Mootummaan qabee hidhuuf jedhee sababan gubboodhaan hidhuuf jedhee utuu mootummaan itti tattaafachaa jiru Waaqayyo karaa Faaxeedha. Dhaqi itti dubbadhu namicha kana namni liksaatii diivii guutii utuu isaan kisiis irratti hin bananiin haala mimmijeeffachaa jiranii diiviin siibee waggaa tokko gidduutti hin deemtaa ittiin jedhe Waaqayyo. Isa booda namichi yeroo diivii guuttu immoo itti ergaa itti dubbatti maqaa koo maatii kee macarrashaa ishee irratti Faaxee kan jettu naa guutii jette. Anaafis Waaqayyo na yaadachuu danda'a innaan namichoo dhaqee diivii guutee maatii isaa guutee Faaxee irraanfatee gale. Dhiisee gale. Yeroo diiviin achiitii deebi'utti tokkoffaa irratti deebi'eef. Gaafa diiviin deebi'uuf Faaxeen nattee gaafa gaafattu wayyoo jedhe. Ergaan kellee dhugaadha nuu deebi'eera. Siin garuu keessatti guutuu nan irraanfadheedhe. Isa booda gadditee rakkoon qabu baqqaa jette. Rakkoon qabu maqaa ta'eef manuma keenyaa kenni ishee keessan jiraadha amma yeroo Ameerikaa dhaqxu keessa buleensi ifee gaannaan ishee waadaa seenee mana isaas dhoowwatee kosiima keessatti Faaxee dhiisee guyyaa galataa isaa irratti utuu waamin gatee sokke. Isa booda faranjoonni sun hin dhufa waldaa isheen keessa jiraattu gaa. Kosiima keessaa babbareeddee dhattee saba gidduu teessi. Faranjichi lallabee fixee kaameraa isaa dhaqee fudhatee waraabutti ka'e. Yeroo ma lallabu Faaxee ilaala. Waa jira. Yeroo ma lallabu eeji isaa ishee marreera. Isa booda kaameraa fudhatee akka nama saba waraabbatu Faaxee marra kaa'etti ilaala. Gooftaan godhe. Gaafa sagantaan dhumu jaarsolii itti waameti ila ishee kana beektu jedhe. Eennaan Waaqayyootu yeroon Ameerikaadhaa ka'e. Adhamanaa Itoophiyaawwiin si ilaadha Itoophiyaatiin adhamanaa sii kenna naan jedheera. Ila ishee makana deemu utuun isteejjirra dhaabadhu natti agarsiisee footoo isheen kaafachaa oolee jedhe. Liibaba miilana kaameraan ija isaa sirra ta'a. Kana booda amuma imbaasii seensisee piroosesii jalqabee ji'a 3 gidduutti xumuree fi
Faat kaampaanii gurguddaa qaba. Nama kaampaanii gurguddaa Ameerikaa keessa sochoosuudha. Hin dhaqe. Gaafa dhaquu deebi'ee galuu faaxeen fudhate deebi'ee dhufee fudhate faaxeen gaafa dhattu namichi baala silxaanii Itoophiyaa keessatti ture faaxee kosii keessatti dhiisee ba'e. Mana faaxee miica. Gaafa laaltu isa. Gaafa laaltu isa. Dhattee dudda isaa rurrukutteeti. Suuta dhimiici miindaan kee numasii kennamaati. Gaafa lolaalu fiyyee faaxeedha. Maan jennaan kana booda miindaan kee harka koo keessaa ba'a. Maan Waaqayyo abbaa kaampaanii na taasiseera. Maali gatoo gaafa harka kee waan jedhee darba. Warri si dura kaan si duran gaani situ ga'ee mul'ata. Anatu ga'ee mul'ata dhaame. Ilaal achitti gatee bee achitti dhiisee bee garuu dursee kan ga'ee isheedha. Angafa taasise Waaqayyo. Waan tokkoon jechuu barbaada. Ya nama gatameen jira irraanfatameen jira jettu humna du'aa ka'uu Yesuusin si kaaseera. Lafati gatamtee si kaaseera. Inni seenaa kee jijjiiru Yesuusii dhufeera. Harka kee lachuu raasi ani booddeetti namni adii dubba dube. Ina amantaa angafummaan si ilaadha Waaqayyo. Angafummaan sirra buusa Waaqayyo. Nan chaapessa hafuura angafummaan si chaapesseera. Isa booda akkas jetteetti dubbatte. Na dura ka'uun kee na dura ga'uu kee miti jette. Ka'uuf ga'uun tokko miti. Na dura kaate malee na dura hin geenye jennaan akkamitti dhufuu dandeesse tas jedhe. Isa booda akkeetti isheen immoo Waaqayyo gooftaan inni karaa koo hojjetu inni dukkana musliimaa keessaa na baase. Inni abbaa fi haadha koo akka isaan na jibban godhe. Hanaafette yaada qaba turette. Yaada naa qaba. Utuun hin dhalatiin dura kaampaaniin kun anumaaf ijaaramaa turette. Ankosii keessan taa ture kaampaaniin koo ijaaramaa tureetti. Maaliif ennaan akka suufii bitadhee uffata bitadhee warqee bitadhee of tuuluun barbaanne Waaqayyotti. Ani kosii kee irrafatte Waaqayyoon koo immoo kaampaanii naa ijaaraa tureetti. Riilalalalalala. Isa booda namni ji'a ji'atti miindaa laatu ishee ta'e duroo tidheedha kottu waan jechuu fedha warri si tuffatan harka kee irraa nyaatu. Na bira doo humna du'aa ka'uu Yesuusin eebbiseen darbaa bara kana keessa miilli kee fagaatee adeema. Miilli kee fagaatee adeemu. Jedhime fagaadheen deema dhime. Amantee dubbatte. Dhaloonni waggaa 50 dadhaban sekendii 5 gidduutti caaltee mul'ata. Ila nan jedha waan namoonni waggaa 13 tuullatan sekendii 13 bira darbita. Biraan si dabarsa dha Waaqayyo. Biraan si dabarsa jedha gooftaan. Ol ka'ii dhaabadhu darbeera. Deedi. Akka darbitu namantaa. Inni booddeessa duraan ta'a hangafa taate baata. Hangafa si taasisa Waaqayyo. Seenaa mana kee jijjiira. Raasii harka kee abidda bu'amma. Namoota jijjiiramanii ba'an. Riba baba sheredede. Wala baba. Hin faarfatte ka. Hachi keessee faarfatte. Akkati yaadan irraa qabdu. Abbaa faati kooyyuun beekanii jette. Gaddeebiyaa horii bakkeeti. Barbaada. In amantaa. Ilaa kunoo sooftii kana dafqa kee taragadhuuti viizaan kee citeera dhigadhiisi. Nama viizaa isaa citee dhufaa fedha Waaqa. Viizaan kee citeera. Viizaan kee murameera. Fagaattee deemtaa. Cabsitee darbitaa. Utaaltee baataa. Asii fachi deemi bayeera. Labs. Riba. Humna du'aa ka'uu Yesuusin hangafa taate baata. Hangafummaa sii kennama. Seenaa kee jijjiirama. Fuudhi darga. Humna du'aa ka'uu Yesuus. Isa seenaa namaa jijjiiru. Iyyaa dubbadame du'aa ka'uun jireedha. Du'aa ka'uun jira jedha. Abdiin kee du'een kaa. Ikoonomiin kee du'een kaa. Ilaa kunoo hafuura jireenyaa. Noora. Hallelujah. Yeah, that's it. Akkene gooftaa Yesuus du'aa ka'uunis jireenyis ana dinqi kono nan du'eeran jedhinaasin
du'aa ka'uun jireenyis Yesus koosii keessaa fuudhee eessaa nama fuute eessaa nama keessa Yesus dhoqqee sochootu keessaa na baaste gaaraa ol jedhaa saarra na dhaabde afaan koo galataan Amen, 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 amen. Eessa nama fuute, eessa nama keessa. Kaafadhu mee harka kee, kaasa harka kee, kaasa harka kee. Eessa nama fuute, eessa nama keessa. Yesuus, dhoqqee sochootu gaaraa ol jedhaa saarra na dhaabde. Siinarra geenye fayyaattee qabne sirraan kan ka'e namarraa taane. Du'aa ka'uun jira, du'aa ka'uun jira. Lafa gatamii ka'uun jira. Lafa tuffatamanii ka'uun jira. Lafatti namni nama jibbee ka'uun jira. Jireenyi kiyya harka Waaqa eebbi kiyya jireenyi kiyya Ladita Kisa Ebikia Arkawakayo Kisa Jurejikia Arkawaka Kisa Ebikia Arkawakayo Kisa Isatu Nagudisa Sanadira Isato nagodisa isanadira jireenyi harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyo jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqa jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyo keessa isatu na guddisa isatu na guddisa isaan na jira jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyo keessa jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyo keessa isatu nagodhiza isatu nagodhiza harka keessan kaafadha. Waan nagaam nama tokko lafa inni du'ee nan kaasanaan jedha Waaqayyo. Raasha bababash jiraam du'aa ka'uun jiraam ikoonomiidhaan ka'uun jira ka'uun. Jira harka Waaqayyo keessa jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyo keessa jireenyi kiyya harka Waaqa keessa eebbi kiyya
Eshi ilame waan guddaa isinitti himu gaafa lolamtan gammada gaafa namni si tunfatu gammadi utuu diivii sanaan deemtee amma faranjichi argata ayyoo ila namaan galu akkamitti akka manni akka waa godhu namaan galu akkamittiin akka godhe ime nama gaafachiisaam mee kottu namati itti raajjee namati mana saadattee dafqite namati adaraatti matte si gatee bee zarii kee kan hin been afaan kee kan hin been eenyummaa kee kan hin been footoo ma tokkoon dhufee kaamoon gaafanni namaa ka'umoo biyyatu kan kee ta'a ati hin beektu hojiin qabu jechaarta maqaa keetiin garuu biyya fagootti kaampaaniin tokko ijaaramaa jira hinnaaltasii baate abbaa saba baay'een si taasisedha Waaqayyo. Du'aa ka'u jira du'aa ka'uun abdiin jireenya bara baraa nuuf jira. Bu'aa du'aa ka'uu sadii isinitti himaa qajeelummaa keenya Roomaa 4:25 Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka nuyi argannuufis du'aa kaafame. Maal ta'edha? Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname du'atti qajeelummaa akka argannuuf immoo du'aa kaafame. Ila dinqii kunoo du'i isaas bu'aa qaba du'aa ka'uun isaas bu'aa qaba. Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname irra cubbuu keenyaaf yookiin kara biraa ila cubbuu keef cubbuu ofii godhee miti yakka ofii godhee miti kan koof kan kee baarabbaa qooda baarabbaa nuu gadhiise jedhanii baarabbaa gadi nuu dhiisi Yesuusin immoo fannise jedhan baarabbaan nuun bakka bu'a ture bar baarabbaan cubbuu hojjeteera hattuu saamtuu turedha mandara goola turedha baarabbaa gadi nuu dhiisi jedhan Yesuusin immoo fannise jedhan argita cubbuu anaaf ati hojjenneef du'atti kenname hin du'e ergasii hoo qajeelummaa akka nuun argannuuf immoo du'aa ka'e mindinno foormulaa mti waaqni namaan galu mila irra daddarbaa keenyaaf du'atti kenname hin du'e moote qajeelummaa akka nuun argannuuf hoo gaafa guyyaa sadaffaa tinsaa'e du'aa ka'e cubbuu keenya awwaale cubbuun awwaalamuu qaba ati immoo awwaala keessaa ba'uu qabda ilaa foormulaasaa cubbuun kee yakki kee irra daddarbaan kee awwaalamuu qaba atoo ka'uu qabda maal gattee cubbuu gattee yakka qabdee gattee tara gattee ka'uu qabda du'aa ka'uun hin jiru taanaan qajeelummaan arganneeti cubbuun kee immoo sirraan duune amma garuu du'aa ka'uun jira kan du'een ka'a there is hope ተስፋ የሰጠን እየታመነ ነው አብዲ ቀምና ቀጀሉማ አናፈት አርገኔ ዱዋከው after resurrection of Christ ከክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ በኋላ ነው ያገኘ ነው ከኑን ቀጀሉማ አርገኔ ጩቡ ኮ አዋሉፍ ዱኤ የከ ኮ አዋሉፍ ዱኤ አከኒሞ ቀጀላቴ ዲገሳቲን ቁልቁላይ ጅራ ዱፍሞ ዱዋኬ Duageram Jesus, duageram Jesus. Sigalera, kajelumma akka nuti qabaannuuf. Maal jedha Isaayyaas boqonnaa 62 lakkoofsa 1 dhaqanii naa dubbistan. Qajeelummaan ishee akka biiftuu barii amma ibsutti. Ani waa'ee Tsiyooniif caluman jedhu jedhe. Qajeelummaan ishee akka biiftuu barii bakka gadi amma ifutti. Hincallisu jedhechitti hincallisu jedhee isa waadaa seen immoo waggoota 2 booda immoo dhufee proof godhe hincallisu jedhee waa'ee Tsiyooniif ስለኔ ዝም አይልም እግዚአብሔር ዋይ ኮ ቢጨልሱ ዋቀይ akka gartuu ija isaatti na eeggata naaf du'eeka amame maal naa kenna kanarra kan caalu maalan barbaada isaanis waaqayyo ramman kennaa caalu argadheeran ilma isaa naa kenne wanta na eeggadhuun qabon
It's great gift. ትልቅ ስጦታ የእግዚአብሔር ስጦታ አንድያ ልጁ ነው። ilmasaa tokkicha naa kennuusaati. Maal natti hir'isammash wanti guddaan qabeenya Waaqayyoo ilmasaati. Kana sehin warqeen sehin manan sehin dhagaan sehin sibiila veeyeetiin sehin guddaa kennaa guddaa inni naaf kenne tokkicha ilmasaa sababa cubbuu kootiif, sababa yakka kootiif. Cubbuun koo kan irraa duutti du'e akkan qajeelaa ta'utti immoo cubbamaan ture maqaa ta'ee fi qajeelummaa isaa akkan argadhutti immoo du'aa ka'e. Du'aa ka'uun Yesuus qajeelummaa kooti. Qajeelumni immoo mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Mootummaan Waaqayyoo jireenyi bara baraa kan kiyya. Do you know this? Dhaggeeffadha. Namni Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaatii godhee fudhate qajeelaadha. Tsaadiq no. Du'eera kaa. Cubbuu irraa Yesuuf du'eeyo. Yakka tokkoon qabu cubbuu tokkoon qabu Yesuus. Baarabbaaf jecha. Akka nuun jireenya isaa jiraannu foo. Laa yaa boos. Lammaffaa irratti gaa. Lammaffaa irratti immoo maal godhe? Waaqayyoof akka jiraannu godhe bakka. Sicha. Waa'ee kallattiidhaan gooftaa laallata. Seecha namite isa toona keessaan jiraata. Waa'ee kallattiidhaan gooftaa. Ilaame tokko qajeelummaa isaa akka argannuuf du'e du'aa kaafame. Lama immoo jireenya Waaqayyoo akka jiraannuuf. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10. Du'al tokko waa'ee cubbuutiif du'e. Jireenya isaa immoo Waaqayyoof jiraata. Lakkoofsa 11 sitti dabaladha. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'a. Maal jedha? Isinis immoo akka warra cubbuu jalaa du'anii Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'a. Of lakkaa'a jedhan isaan keessatti Phaawulos fa'aa keessatti iddootti itti na lakkooftu hin beekon. Of lakkaa'edha bakka. Mee akka jedhame warra jiraatottan lakkaa'amaa jedhin. Waaqayyoon koo jedhame. Waaqayyoo warra du'anii miti jedha. Beektuu kana Waaqayyoo warra jiraniiti. Waaqayyoo warra jiraniiti. Maal jedhanii si'a tokko dhaqanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafannaan achumaatti fufee maal jedhee Waaqayyoo warra du'anii miti jedhe. Waaqayyoo warra jiraataniiti. Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob jiru jedhe. Hin duune jedhe. Hin boqotan malee hirriba. Waaqayyoo warra jiraniiti. Ani eenyuun manii? Ani maalumaaf na jaallateen man? Maalumaaf na fo'ateen man? Gaaffii natti ta'a. Ulaagaan kun ilaalcha namaa keessa hin jiru. Ani warra du'anitti of hin lakkaa'u. Naaf du'eera Yesuus. Hiyyeessatti of hin lakkaa'u. Ani hiyyeessaa miti jooraa deegaa uumaan qabne. Dhaala gaariin qaba kan gooftaan kunaaf kenne. Biyya lafaa fi oon fakkaadhes nama abaarama. Hoomaa miti guyyaa Yesuus dhufu oolan butama. Qooda qaboo maaliif arraafama? Kan na waamee darbatee nan gatu. Wanta darbuuf kakuu guddaatu sirra jira naan jedhe. Adeemuyyuu lafa onaaf gogaa duwwaa keessa yaadatamee qooda qabnoo ani hiyyeessaa miti jooraa deegaa homaa hin qabne dhaala gaariin qaba kan gooftu. Biyya lafaa fi yoon fakkaadhes nama abaarama. Hoomaa miti Yerusaalem mana koo galgala dafii kottu. Achi keessaa burqaa haarayaa gurri namaas waan gaarii dhag. Ela
akkamitti of lakkaa'edha? Isa namni si abaarutti of lakkaa'in jedhu. An akkan itti fayyee nama dhiba. Nan bade keessa koo biiliin daanoon hattuun camsitee saamuu hin dandeessu waan keessa koo kuufame qabeenya guddaa. Baayibil. Holy Bible. Harka kee kaasi waan siif ajajee darba. Wanti dhokatee jiru yeroon kana baasu ba'ee siif mul'atu. Eebbi dhokatee jiru ba'ee siif mul'atu. Jireenyi dhokatee jiru ba'ee siif mul'atu. Ba'ee mul'ata dhibee. Ilaame Roomaa 6:10 irratti maal jedha? Waaqayyoof jiraannadha. Akka warra waaqayyoof jiraatutti of lakkaadha. Kan nuufis du'aa ka'uu keenya gaa. Du'aa ka'uu Yesuus nuufis du'aa ka'uu keenya. Roomaa 8:11. Afurri waaqayyoo inni Kiristoos Yesuusin warra du'an keessaa kaasee isin keessa yoo jiraate qaama keessan saduu kanas kaasee jiraachisaadha. Siniin iyyuu kaasee ma jiraachisaadha. Maal amma kuni? Anis du'aa kee jechuudha. Afura waaqayyoo na keessa jira. Mee dubbisame naa dubbisaa paaster mee. Roomaa 8:11. Afurri waaqayyoo inni Kiristoos Yesuusin warra du'an keessaa kaasee jedha. Yoo dhuguma isin keessa jiraatedha. Isinis immoo dhagni keessan inni jiraatu sababa cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu afurri waaqayyoo immoo kaasee isin jiraachisaadha. Afurri waaqayyoo isa Yesuusin warra du'an keessaa kaase. Inni Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Warra du'an keessaa kaase. Isin yoo jiraate inni Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Afura isa isin keessa jiraatuuni. Dhagna keessan isa du'es immoo in jiraachisa. Sin jiraachisaadha. Inni Kiristoosin du'aa kaasee naanis du'aa kaaseera bakka. Na keessa jira furichi. Eewu tarkaa na baafatama. Eewu tarkaa butee na baasa. Lafa kufanii ka'uun jiraayidha. Lafa hiyyoomanii ba'uun jiraayidha. Lafa du'anii ka'anii jiraachuun jiraayidha. Ka'uun jira. Mee ka'uun jira jettanii kan amantan. Arra lafa kuftee kai. Nana jaja gola hiyyumaa keessaa kai. Gola baarsaa keessaa kai.